Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtootaa maatiiwwan miidiyaa Kilulee odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hamma qophiitti nu waliin haa ta'u. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Eertiraarraa qoqqobbii kaa'uuf akka jedhu dhagahame. Akkuma beekamu mootummaan Abbaa Irree Shaabiyaan lammiilee biyyattii irratti dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa waan raawwatuuf dargaggeessi biyyattii hedduun biyya isaa gadi dhiisee biyyoota ollaatti godaanuun jireenya gadaduuf saaxilamaa jiraachuunsaa beekamaadha. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana dhiibbaan addunyaan mootummaa Eertiraa irratti gootu cimeetti fufeera. Mootummaan Abbaa Irree Shaabiyaa nageenya gaanfa Afrikaa booressuuf biyya isaa keessatti shororkeessitootaaf haala mijeessuun leenjisee Itoophiyaatti bobbaasuun yeroo adda addaatti yaalii taasisuus yaaliin isaa osoo milkaa'in hafee jira. Yeroo ammaan kana muddama hamaa keessa seenee jiraachuunsaas beekameera. Odeeffannoo dabalataan gareen shororkeessituu TPLF dubbiin cimteetti fufuu odeeffannee jirra. Gareen TPLF irraa fottoqee gara daangaa Afaaritti bahuun leenjii loltummaa fudhachaa jiru. Garee humna badii TPLF naannoo Tigraay keessaa qulqulleessuuf qophii xumuruusaa beeksisee jiraachuu odeeffanneerra. Kunis TPLFif abdii kutannaa cimaa ta'uu fi gareen Dabratsiyoon saaxilamuusaa ibseera. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.